Hacaaluu Awwaardi irratti kaadhimamuun miira akkamii qabame siif? Tokko Hacaaluu Awwaardi irratti kaadhimamuu fi dhamaatti hedduu nama gaafata. Sanuma keessa dabarree kun har'a kaadhimamummaa irra geenyeerra. Xumura isaarra immoo waan ta'u bu'aa isaa walumaan ilaalla. Walumaa galatti miira addaa qaba. Jaalala Hacaaluuf qabnu irraan illee ka'e jechuudha. Maal jalatti ramadamteeti? Wallee aadaa waggaa weellisaa cimaa bara kanaa akkasumas walaluuf yeedaloo weelluu cimaa bara kanaa kana sadeen kan kaadhimame isaan keessaa tokko hoo ta'uu baatus immoo bara dhufutti sirriitti qophoofna jechuudha. Hundeeffamuun Hacaaluu Awwaardii kana aartii Oromootiif gumaacha akkamii gumaacha jettee yaaddaati? Kana dura awaardii waan akkasii kun keessattuu aartii Oromoo irratti baay'inaan hin turre. Yeroo ammaa kanarrayyuu babal'atee kan biraayyuu osoo dabalamuu qabaatu garuu kanaan hafuun qabu. Weellistoota jalaa baanii fi kan kana dura turaniif illee carraa gaarii akka jabaatanii hojjetan akkasumas kaayyoo Hacaaluu Hundeessaati illee galmaan ga'uudhaaf shoora guddaa taphata. Walumaa galatti baay'ee gaarii. Yoo awwaardicha kana mootee gara fuulduraatti aartii Oromoo keessatti gumaacha akkamiin gumaacha jettee yaadda? Ammaaf kanan godha saniin godhaa osoo tilmaamoo osoo hin taane haaluma akkaataa yeroo nu eeyyameen humna nu eeyyameen kan caalaa fooyyessinee hojjennaadha. Waadaa galuuf osoo hin taane kana caalaa garuu fooyyee hin hojjennaadha. Kanuma ammaaf yaadni ni qabu. Walumaa galatti maal haa eegnu sirraa? Sirbuma sirba. Ayyee ulfaadhu kabajame. Galatooma ulfaadhaa.